Ashama harka foon jaalatamtoota fi kabajamtoota koloniituu beejarratti argamtan jirra jirtu baga jiraattan hundumti keessan ijoollee Oromoo bakkuma jirtanitti nageenya boqonnaa sararaan haa ga'u. Chaanalii koo subscribe, like, share gochuu hin dagatina yoo isinitti tole jechuudha yaadni koo. Har'ammoo yaada gabaabaa tokko qabadnee dhufe. Innis warrootuma biyya namaatti dararamaa jiru kana qabadhiitiin isinii dhufe. Hundumti keenya iyyuu yaada kana irratti haa dubbannu, irra caalli keenya waa'ee kanaa irratti hin dubbannu. Fakkeenyaaf nuti warra ala jirru waliyyoon dubbannine namni biyya keessaa rakkoo biyya namaa tanan agarre wanta ta'eef namni biyya keessaa namni nu dubbatu hin jiru. Keessattuu jechuudha ijoolleen Suudi Arabiyaa jiranii baay'ee miidhamaa jiranii, baay'ee keessi keenya nu miidhamaa jira. Maaliifi karaa kana bahaara kana qaxxaamuranii dhufanii indilaganaadhaaf eega dhufanii asitti immoo rakkoo nama mudatee eega mana hidhaa galanii akka biyyoota biraa karaa seera qabeessaan galchuu hin danda'ani. Rakkoo embaasii ta'ee rakkoo mootummaa asii ta'e irraa beekuu hin dandeenyu. Akkuma argitan kun ijoolleen teenya mana hidhaa keessa nama ji'a 5 ji'a 6 waggaa akka taa'etu jira. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa, namni waa'ee kanaatu irraa dubbatu hin jiru. Itoophiyaas ta'ee biyyoota garaagaraatirraa waa'ee namni ijoollee biyya teenya jirtu Suudi Arabiyaa tanarraa baay'inaan hin dubbatani. Miidiyaalee ka dubbatu hin dhageenyani garuu maaliifi rakkoo kenna hin beekne namni jiruu fooyyeffatuuf namni bahaara kana qaxxaamuree karaa Yemanii jedhan kana keessa qaxxaamuree ka dhufuuf nuu tartiidhafi. Har'ammoo kun biliyyan teenya ardii saramiikii kanarra yoo akkanatti rafan jechuudha qullaa ofii. Nama meeqatu sammuun achi keessatti tuqamaa jira, dhiira teenyas shamara teenyas jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa, keessi koo baay'ee na quuqame. Yeroo hedduu waa'ee kanaa irra deebi'ee dubbadhee jira. Warroonni embaasiis hin qabne natti hin fakkaatu, garuu osoo qabaanne ijoolleen teenya akkanatti akka horiititti mana tokkotti ol naqanii biran ta'anii dhibeen kun akkuma jirutti, rakkoon beelaa akkuma jirutti, rakkoon uffataa akkuma jirutti, rakkoon bakka itti dhiqannaa akkuma jirutti ni beekna hundumti keenyayyuu jechuudha. Waa'ee rakkoo biyya namaa tana warri keessa jirutu beeka, warri keessa hin jirre hin beeku wanta ta'eef jechuudha. Biyyi namaan tuni baay'ee nama rakkisti. Dhugaa keessattuu ijoollee Suudi Arabiyaa jiran mana hidhaa keessatti karakkachaa jiran baay'ee keessi koo obboleeyyan tiyyaaf baay'ee na quuqama. Osoo hundumti keenya iyyuu bakka jirru waa'ee jiraa kana embaasii biraan geenne fiyyaa Oromoo isiniin jedha. Akka garaa jarri nama nyaattu baay'ee tokko dhugaa baay'ee tokko garaan koo obsa dhabee yoo jara argu. Shamarran teenyas ta'ee ka maraatanii asii achi fiiganii ka'eessaa akka dhufan hin himanne jira, ka achi keessatti hafantu meeqatu jira. Biyyayyuu biyya dhufan beekanii barreessanii hin beekanii. Kana qabna jechuudha. Jiruun nagaan bahanii nagaan galuu waan tokko, meeqatu biyya hambaa kanatti waa hedduu ta'a. Qabamanii galuun waan tokko biyya ofiitittuu nagaadhani. Immoo warroonni akkanatti as keessatti dararaman kun dhugaa baay'ee garaa nama nyaatani. Warroonni chaanaalii gurguddaa qabdanis akka bira dhaabbattan subscribe godhaati, share godhaati waliin gaha. Ijoollee teenya tana bira haa dhaabannu. Batalay warri Suudi Arabiyaa embaasiin Suudi Arabiyaa jirru mee mataa keessaniin ijoollee meeqatu mana hidhaatitti shamaa jira, ka waggaa meeqa hidhamantu jira, ka ji'a meeqa hidhatamtu jira, ka osoo galanii jedhanii asii eeganuu ka osoo hin galle asitti hafan meeqatu jira jechuudha. Maal rakkinni kun yoo jenneetti ilaalla rakkoo embaasiitiif rakkoo mootummaa keenya dadhabbina mootummaa keenyaa mul'isa jechuudha. Yoo asii waraqata dhahanii itti ergan yoo achi as hin deebisiniif Suudii waan guutuun qabdu jechuudha. Yoo inni nama kiyya jedheen fudhatin namni hambaa waan godhuun qabu jechuudha beektanii. Kanaafiyyuu hundumti keenya bira haa dhaabbannu ijoollee tanaa. Namni obboleessa qabu, namni obboleettii qabu hundumtuu jechuudha. Share godhaatii wal biraan gahaa. Andhaamsi kiyya kanuma. Garuu wanta keessa kiyyatti naquuqa dubbachuu qaba jedheen dubbadhe. Irra deddeebi'ee dubbadhe dhugaa. Garaan nama hin danda'u nama rakkate yoo arge eenyuyyuu ta'e ijoollee Oromoo takka taatee nama waan rakkinatti nama arge garaan nama hin danda'u. Anis irra bahee miijararra haa dubbadhu. Ijoollee tana jedheen dhufe. Kanaafuu mee yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Lakkii wanti kun sirrii miti kanaan jettanis jechuudha.
ani garuu akka kootitti sirriidha jedheen irraa dubbachaa jira. Lakkii wanta kana balleessitee yoo jettanis maa dubbattas yoo jettan komentii jalatti yaada keessan naa kenna. Ani garuu waan garaan kiyya baay'ee dhugaa jiruu biyya namaa tanaa yoo nama akkana arganii nama jibbisiistii baay'ee namatti dhagahama. Nuti fayyaan baanee fayyaan galuu waan tokko ankanuma isiniif dhaama ijoollee Oromoo. Ammas immoo qabaan akkuma itti fufetti jira kan badhee fidanii irratti ukkaamsanii kas keessatu kun akkana rakkachuutti jira namni kennu akka hoolotiitti jechuudha. Hoolotiin beeytanii miti hoolotiitti gooruu tokkotti oloofanii akkana teessisan jechuudha. Kanarraan immoo iyyuu qabaan dhaabachaa hin jirtu Suudii keessa. Achumatti fidanii irrumatti guuranii ani inja waan godhoo edan hin beekne irra kazalaan galchine biyyoonni biraanii bararanii Kuweetidhaa galanii dhageenna. Dubaayidhaa ijoolleen mana hidhaa jiran galanii dhageenna. Beerutiidhaa galanii dhageenna. Kwaatariidhaa galanii dhageenna. Garuu ka Saudi Arabiyaa namni barareen dhageenye rakkoo isaan qaban hin beeknu. Rakkoo hin baasii ta'ee namni tokko rakkoo qabaatee namni kun marti rakkoo qaba jennee hin laallu. Warroota mana hidhaa kana keessa jiran yoo xiqqaate nama kara 600 700 ta'uu danda'ani. Mana tokko keessatti kana horatanii taa'u. Horiin walitti baa'atee wal miidha nama dhiisate jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisaa. Hundumti keenya iyyuu bakka bu'aa laalaa osoo akka keessan ta'e akkamii kan jedhu. Nuti ijoolleen Oromoo mee karma jirru sheer godha. Rakkoon qabu sheer gootanii nama biraan ga'uun jechuudha. Akka carraa ta'e yookaan warroota embaasii bira ga'uu danda'a. Himmi beeyti garuu wallaalumsaafis miti akka lammiin isaa asitti rakkachaa jiru ma beekanii. Dhugaa baay'ee namatti ulfaataa. Baay'ee namatti ulfaataa jiruun biyya namaa batalayyi Saudi Arabiyaa keessa ijoolleen karaa bahaaraatiin dhufan baay'ee nama rakkisa. Baay'ee nama rakkisa dhugaa. Maaliif karaa kana qaxxaamuranii dhufanii yoo asitti akkanatti dararaman jechuudha. Baay'ee nama dhagahama. Osoo qabeenya qabaatanii biyyi teenya biyyi bilisummaa taatee biyya dimokiraasiin jiru taate namni qabeenya abbaa ofii irraa bahee rakkatus wama abbaan ofii san hojjetatee jiraata. Biyya guddin hin jiratti immoo namni guddatu wanta ta'e kun har'a biyya namaa kana keessatti akkanatti rakkataa jirani. Baay'ee nama dhagahamaa. Sheer godhaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Nu jajjabeessaa chaayinaalii keenya guddifachuuf osoo hin taane Oromoo wal guddisuu fi chaayinaalii kamuu fakkeenyaaf ani ofii kiyyaa arge chaayinaalii kamuu biran ta'u subscribe godhaa. Ka Oromoo dhiisu afaan hin beekneetu jechuudha. Maaliif haa guddatu Oromoodha saba kiyya wanta ta'eef yoo guddate anas ni guddisa. Oromoon tokko qabaate akka waan ani qabuutti natti fakkaata akka kiyyaatitti. Kanaafuu chaayinaalii ko subscribe share godhuu hin dagatinaa. Yaada keessan komentii jalaan naa barreessaa rakkoo jiruuf.